Hiyyaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube iskarichi irratti argamtanii jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon fa'aa baay'atu jecha. Egaa akkuma argaa jirtanii mucattiin tuni maal jettee jechuudha. Biyya Arabaa kana keessatti beektanii waa baay'eetu nama mudataa mudannooni. Enggidii yoo waaqayyo nama eegi malee keessattuu dhugaa dubbachuu fi warroonni mana dhiirota dargaggeeyyan jiran hojjetan mushkilaadha. Egaa akkuma argaa jirtan mucayyoon tuni baay'ee tokko na rakkisanii baay'ee takka rakkachaa ture. Ijoollee baay'eedhaan akkana jechaa jiran keessattuu biyya Beeruuti kaanaan baay'eetu waan akkanaa kuni. Egaa dhugaa dubbachuuf hedduutu akka nama gaddisiisaa baay'ee na saqayyamaa yeroo baay'ee natti deddeebi'ee waan akkanaa kun jettee beektanii waan akkanaa kana dhugaa dubbachuuf biyya Arabaa kana keessatti ijoollee baay'ee kan mudateedha. Ta'us immoo waan akkanaa kana immoo beektanii xiqqoo ishee hin ulfaata. Akkaataan ittiin ba'an illee nama dhibaa osoo ijoollee kanaatiif sagalee ta'anii fi mana sanii ijoollee danda'amee kan baasan irree ta'ee baatanii yookiin immoo dhugaa dubbachuuf baddaniitu malee qabamtanii tiree gara biyya keessanii galtanii gaariidha jedhee yaadaanii mucayyoon kun hedduu takka na gaddisiiste. Maaliif yeroo baay'ee namtichi illee mana keessatti na saqayyee bakka yeroo baay'ee natti deddeebi'ee na saqayyaa jettee beektanii waan akkanaa kun immoo dhugaa dubbachuu fi waan seexanaati. Ijoollee baay'eedhaan akkanatti bu'aa jiru keessattuu Beeruutii mucattiin takka maal jetti seetanii dhugaa dubbachuu fi abbaan namichi suni biiroodhaan waan fidatee jettee yoonan dhaqoo namni biraa aadamanaat illee hin qabu uzin bidoo wandalaaxee umatti gala. So na fidatee bakka isaan booda warra biirootirra namni bidanii kanatti saqayyee ami jettee dhugaa dubbachuuf carraa wayii argattee gara Habiibatitti iyyattee mucayyoo sun dhugaa dubbachuu fi hanga beektee hanga dhukkubsachuutti illee geesse. Anna akkasii obboloota koo dhugaa dubbachuuf hedduu waan nama gaddisiisudha jechuudha. Waan akkanaa kun waaqayyo namarraa qabuuti. Egaa mucattiin tun maal jetti seetanii biyya ormaa keessatti akkanatti saqayyee ami jettee dhugaa dubbachuuf boochee baay'ee tokko garaa nama nyaatti. Maaliif dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee ijoolleen keenya beektanii waan akkanaa kun mudannoon akkanaa kun gaafa mudatu bakka waa baay'ee obsanii warreen waa hunda obsaniitu gadoo qabaniitu hojjetan irree jiraatan illee ni jiru. Mucayyoon tun gaafa beektanii nama guddaadha illeedha akkanatti bakka waan beektanii afaan illee dubbatamuu hin dandeenyedha. Haa ta'u malee mucayyoon tun baay'ee na saqayyaa jira namichi kun akkana na godhe jettee hedduu takka dhugaa dubbachuuf nama bakka biyya ormaatu iyyuu nama jibbisiisaa jechuudha. Anna akkasiin jedha obboloota koo. Waan akkasiiti baay'ee takka dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Baay'ee namatti dhagahama. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Warreen keessattuu jalqaba dhuftanii ijoolleen haaraan keessattuu jechuudha akkanas saqayyamneef mana dhiironni jiru bakka beektanii an dhugaa dubbachuuf waan godhu wallaalee amma mucattii waan takkatu jira. Beektanii Saawudiidha kan jiraattu baay'ee takka saqayyamii jettee gaafa ishiin natti himtu bakka hedduu takka dhiphachaa ture jechuudha. Garuu immoo waaqayyo filannee haa ta'u mucayyoon sun mana sanillee akkan ta'inittis ta'u baatee jirti. Garuu immoo ijoolleen akkanatti gaafa sagalee walii ta'anii waallaayyee miti beektanii waallaayyee miti sagaleedha walii ta'anii waliif mirmachuuf keessattuu warroota fooloo guddaa qabu gaafa walii mirmatan gaariidha jedhee yaada jechuudha. Annaa waan akkasiiti obboloota koo waan akkanaa mudannoo akkanaa kun baay'ee maxifoodha isin jechuun jaaladha. So beektanii namni tarii beekee yookiin immoo waan akkanaa kanaaf biyyaa hin ba'u kan biyya ba'uuf dalagatee of jijjiirudha jireenya ofii gara fooyyeffachuudhaaf kan biyyaa ba'u. Garuu immoo akka carraa ta'ee carraan ofii kun waa baay'eerraan nama geessi. Carraan ishee waan akkasii ishii ga'ee ishii mudate akkas taatee jechuudha mucattiin tuni.
soo kanaaf yoo of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo warroota akkasii warroonni kana waan akkana kana keessa jirtanii mudannoo kana qabdanii daftanii iyyattanii mana isaaniillee ba'uu mana isaaniillee jijjiirrachuudha isiniin jechuun jaaladha. Egaa namoota baay'eedha beektanii akkana waan akkanaa kun mudannoon akkanaa kun nama tokko lama hin qabu keessattuu shamarran biyya ambaa biyya arabaa baqa beektanii waaqayyoon nama eege malee mushkina anna akkasii isiniin jedha mucayyoon tun dhugaa dubbachuu fi baay'ee takka garaan nyaattee maaliifi akkanatti hojiirra oolee ilaalamee keessatti gadi fageessanii olaaltanii guyyaa hojiirra noolaa halkan immoo kanatu usiqeqne jechaatu jira akkanatti na rakkisee rakkadhee jetteetu itti booyaa jirti jechuudha. Ginne dhugaa dubbachuu fi rakkadhee gaafa jettu immoo isinii gala jechuu isiniif gala jedhee tayyaadhaan akkas ifa godheetoo hin himne gin mucattiin baay'ee takka rakkattee jirti jechuudha. Ijoolleen waan akkanaa kana keessa jirtan sagalee irree walii taatanii wal baastan yookiin immoo manuma saniirree dhugaa dubbachuuf akkuma carraat irree carraa argatteetu qoshashaa gatuu yeroo deemti achumarraan badde gaariidha yaada. Yookiin immoo ijoollee awwaara bartee miidiyaa irratti jechuudha ijoolleen hin jiru beektanii. Anna akkasii mucayyoon tun baay'ee takka rakkadhee sagalee naa ta'a maaloo jettee iyyaa jirti jechuudha. Annaa waan akkasiitti obboloota koo waliif muramadhaa warroota akkasii carraan akkanaa sun mudannoo akkana warreen qabdanii nama saniifillee rakkachuun dhiphachuun barbaachisaadha isiniin jedhee tayyaadha. Annaa waan akkasiitti isiniin jedhaa baay'ee takka mucattiin kun dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaan nyaattee garaa nama nyaattisi dhugaa baay'ee takka garaan nyaatte maaliif jennaan rakkina akkanaa kana keessa baqa beektanii in ulfaata dhugaa dubbachuuf baay'ee takka ulfaata jechuudha. Annaa waan akkasiitti isiniin jedha obboloota koo mucayyoon kun baay'ee takka garaan nyaatte keessattuu ijoolleen akkanatti bu'aa baay'eetu jira. Waaqayyoon nu haa eegu bakka jirtanitti of eeggannoo godhaa kilaasii keessanillee yoo raftan amantanii ta'uu banaa gootanii ta'uu budinaa waan ofeeyyuu abbaa fe'ee ta'e amanuun hin barbaachisu qulqulleeffatanii rafuudha. Barrii qulfii hin qabne keessarree buluun sarratanyaan ni sodaati laazim qulfii qabaachuu qaba. So waan akkasiitiin jechuun jaaladha. Ijoollee baay'een waan akkanaatiin kan bu'aa jiranidha. Siqaa akkanaa keessa hin jira nama naamurmatu dhabee jettee dubbachuu fi baay'ee takka bu'aa jirti jechuudha. Annaa so waan akkasiitiin jechuun jaaladha. Kun immoo waan intini miti baay'ee takka nama mararte dhugaa dubbachuu fi takka nama mararte waaqayyoon rabbiin mana saniis ishee baasu ishee marmatu waan biraa waan godhuuf hin qabu dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaan nyaatti isiniin jechuun jaaladha. Miidiyaa akkuma amantaa keessatti kadhannaa godhaa fi isiniin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa hanga viidiyoo biraatti nutti deebinutti.